galaana Hormuz cufteem dinagdee Ameerikaa fi addunyaam hudhaa jirtum Washington dhiphina keessa galteem murtii abdii kutannaam kan baay'ee sodaachisaa ta'e tokko dabarsitee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa bari'aadhaam odola xiqqoo garuum onnee dinagdee Iraan kan taateem odola kaarji irratti ibidda roobsuun barbadeessanii jiru. Iraan ammoo harka dheeraa isheetiin deebii lafee dugdaa diinaa cabsuun kennitee jirti. Misaa'ilonni baalaastikii Iraan samii Saawudii tarsaasanii sirna ittisa Ameerikaa cabsuun buufataa humna qilleensa Ameerikaa leeluun xiyyaara ishee barbadeessanii jiru. Haleellaa waraanaa kana hordofuun miidhaa gama lachuurra ga'eem yookiin bilisa ta'uun bal'inaanis hin dhageessisna. Drooniiwwan Iraan samii keessaa gadi bu'uun dameewwan baankii Ameerikaa isa guddichaa fi beekamaa City Bank kanneen Dubaay fi Bahrein keessa jiran irratti bakka roobsanii jiru. Haleellaan kun gamoo dhagaa kan rukutee qofa osoo hin taane onnee investorotaa fi daldaltoota warra dhiyaa cabsee jira. Bal'inaan ni dhageessu. Drooniin Iraan Shahid 136 jedhamtu sirna ittisaa qilleensaa addunyaarraa cimaa fi qaalitii kan akka Patriot Ameerikaa dhiphina keessaa galchitee jirti. Meeshaan xiqqaan kun akkamitti gaachana sibiilaa diinaam uruu dandeesseem gaaffii jedhuuf xiinxalli waraanaa deebii baay'ee xaxamaa fi dinqisiisaa ta'e lafa kaa'am. Yoo xumuraatti nu faana turtan citii droonii kanaam bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii galaanni Arabaam inni dhiigni dinagdee addunyaam keessa yaa'u har'aa dhukaasaa fi dho'insaan guutamee iddoo xumura seenaam fakkaatee jira. Osoo Iraan galaana Hormuz cufteem dinagdee Ameerikaa fi addunyaam hudhuu itti buuftee jirtu Washington dhiphina keessa galuun murtii abdii kutannaam kan baay'ee sodaachisaa ta'e tokko dabarsuuf qarqararra geessee jirti. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa bari'aadhaam odola xiqqoo garuu onnee dinagdee Iraan taateem odola kaarji irratti ibidda roobsanii jiru. Odolli kaarji kun odola salphaa miti. Bal'inni ishee kiiloomeetiraam iskweerii 20 qofaam haa ta'u malee boba'aan Iraan gabaa addunyaaf ergituun 80 kan darbu asirraani. Ameerikaan xiyyaarota isheetiin odola kana yeroo rukuttu usaa boba'aa fi bu'uuraalee dinagdee of eeggannoon irraa fagaatti buufataalee waraanaa fi eegdota odolaatti qofa irratti xiyyeeffatte. Sababiin isaa yoo boba'aa Iraan gubdee Iraan deebistee boba'aa giddu galeessaa guutuum daaraa gooti. Gatiin boba'aa addunyaas haalaan waan qaala'uuf garuu dhugaan lafa jala deemaa jiru haleellaa qilleensaa qofa miti. Gabaasni waraanaa fi basaasaam warra dhiyaam har'aabee akka saaxileetti Pentagon odola kaarji kanaam humna lafootiin weeraree qabachuuf karoora xumuree jira. Ameerikaan loltoota ishee warra galaanaa fi humna addaam fayyadamtee odola kana qabachuun Iraan irratti dhiibbaa uumtee galaana Hormuz nagaa fi banaa taasisuuf karoorfattee jirti. Tarsiimoon Ameerikaa kun garuu ija leencaa keessaa quba galchuu wajjin wal fakkaata. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa dhugaa addaa tokko sirriitti beeku odola kaarji to'atanii achirra turuun of ajjeesuudha. Iraan yoo loltuun Ameerikaa odola isheerra qubatee misaalota ishee 1000 lakkaa'aman gara odola sanaatti roobsitee lafa kiiloomeetira 20 sanaam awwaalaa ibiddaa gooti. Kanaafuu karoora Ameerikaa rukutanii baqachuudha. Humnoonni Ameerikaa hatattamaan qubatanii meeshaa waraanaa Iraan barbadeessanii osoo Iraan misaayilee roobsin dura galaanatti deebi'uuf yaadaa jiru. Maaliif Ameerikaan tarkaanfii balaa akkanaa qabuuf of saaxiltee? Deebiin isaa tokko qofadha. Iraan galaana Hormuzii fi daangaa galaana ishee kiyyoo du'aa taasistee jirti. Misaa'ilonni Iraan warri qarqaraam galaanarraa dhukaafaman dooniiwwan saffisaa fi boombiiwwan bishaan jalaa humna galaanaa Ameerikaa laamsheessanii jiru. Kanaafuu Ameerikaan dirqamtee doonii isheerraa loltoota lafoo Iraanitti gadi buuftee eenyatti qawweedhaan morkachuuf murteessitee jirti. Haa ta'u malee Iraan harka marattee diina eegaan jirtu. Iraan waggoota 40f weerara lafoo akkanaatiif qophoofte turte. Lafa daangaa ishee gaarrenii fi odoloota ishee keessaa kiyyoo dachaa qopheessitee jirti. Trump Iraan qilleensarraa rukutee jilbeenfachiisa jedhee yeroo dhaadatu teekinooloojiin Iraan garuu dooniiwwan Ameerikaa dhiphina keessa galchee dirqamaan akka isaan lafa Iraan dhiitanii isaan gochaa jira. Yoo loltuun Ameerikaa odola kaarji yookaan qarqaraam Iraan tuqe kun seenaa waraanaa keessatti dogoggora guddaa fi badii bara 1980 sanaam irra deebi'uudha. Har'aa bitootessa 15 2026 Ameerikaan xiyyaaraa fi misaayilaan Iraanin mo'achuu dadhabdee gara waraana lafoo fi dhiigaatti gadi buuf qarqararra jirti. Iraan ammoo gansaaraa jalatti caalaatti jabaattee kottaa lafti keenyaam awwaala keessan haa ta'u jechuun qeensa ishee qarattee galaana Hormuz irraa diina eegaa jirti.
addunyaan ammaam Ameerikaan dachi Iraan sarbitiimoom Iraan loltoota Ameerikaan odola kaarjiratiim daaragootiim jechuun hafuura qabatteem eegaa jirtiim. Gammoojjiin Saawud Arabiyaa iddoo buufanni waraanaa Ameerikaa inni guddaanii fi eegumsa cimaa qabuun buufanni qilleensaa Amiir Sultaanitti argamuun halkan edaam bifa haaraan dammaqeem osoo Ameerikaan duula aarii seena qabeessaa jedhuun Iraan irratti ibidda roobsaa jirtu. Iraan ammoo harka dheeraa isheetiin deebii lafee dugdaa diinaa cabsuun kennitee jirti. Misaayilonni baalaastikii Iraan samii Saawudii tarsaasanii sirnatti isaa Ameerikaa cabsuun daangaa buufatichaa yeroo lixan xiyyeeffannoon isaanii loltoota ajjeesuu yookaan gamoo diiguu hin turre. Isaan hidda dhiigaa humna qilleensaa Ameerikaa muruuf kan dhufanidha. Oduun dhokotaan Pentagon keessaa ba'e gaazexaa Wall Street Journalitiin saaxilamee addunyaa waraanaa raasee jira. Haleellaa qulqullina olaanaa qabu kanaan xiyyaaronni Ameerikaa warri boba'aa qilleensa irratti guutan gosaam KC-135 jedhaman 5 sirriitti rukutamanii dirree irratti caccabanii jiru. Xiyyaaronni kun guutummaatti daaraa ta'uu baatanis miidhaan irra ga'e hamaa waan ta'eef hojiin ala ta'anii jiru. Namni tokko illee hin miidhamne. Kun ammoo Iraan meeshaa barbaadde qofaam akka ija ilmootti filattee rukutuu danda'u ishee agarsiisa. Seenaa waraanaa keessatti xiyyaara boba'aa guutuu rukutuun xiyyaarota lolaa 10 samiirraa dhabamsiisuu wajjin tokkodha. Kanaan dura guyyoota muraasaasitti xiyyaaronni boba'aa guutan gosa kanaa lama samii Iraaqii keessatti rukutamanii kufuu isaanii ni yaadatama. Walumaa galatti erga guraandhala 28 waraanni kun eegalee Ameerikaan simbirroota boba'aa ishee 7 dhabdee jirti. Humna qilleensa Ameerikaatiif kun kasaara meeshaa qofa osoo hin taane kufaatii istiraateejii isaa maadha. Dhugaadhaa kana hubachuun ajajni giddugaleessa Ameerikaa murtoo salphinaa fi baqannaa tokko dabarsee jira. Ameerikaan xiyyaarota KC-135 warra afanii fi xiyyaarota dhaloota haaraa warra qaalitaan KC-46A jedhaman uffataam Amiir Sultaan irraa guurtee gara Awuroopaatti baqachaa jirti. Maaliif biyya baastii gaaffii jedhuuf sababiin isaa Iraan tarsiimoom rooba misaayilaa fayyadamtee sirnatti isaa qilleensa Ameerikaa laamsheessuu ishee waan mirkaneeffataniif. Buufataaleen galaana Arabaa fi naannoo isaa jiran amma boodaam xiyyaarota Ameerikaatiif iddoo nagaa miti. Iddoon isaan waggootaaf humna itti kuufatan har'aam kiyyoo du'aa ta'ee jira. Baqannaan loojistikii kun Iraaniif injifannoo guddaadha. Xiyyaaronni lolaa Ameerikaa kanneen akka F-35 fi F-22 boba'aa hedduu dhuguun yoo xiyyaarri boba'aa guutuun dhiyoo hin jirre xiyyaaronni kunneen fageenya dheeraa deemuun lafa Iraan gadi fageenyaan rukutuu hin danda'an. Ameerikaan qilleensa Awurooppaa irraa kaatee boba'aa guutuuf yoo yaalte yeroo fi humna hedduu ishee gaafata. Kun ammoo duula ishee guutummaatti dadhabsiisa. Walumaa galatti Iraan waraana kana sammuudhaan lolaa jirti. Ameerikaan xiyyaarota ishee fiduu dandeessi. Garuu Iraan madda boba'aa fi dhiyeessii xiyyaarota sanaa addaan kukkutee waraana macceensaa loojistikii irratti Ameerikaa mo'achaa jirti. Sammuun diinaa yeroo dhiphatu xiyyaarri isaa immoo galaana Arabaa irraa baqatee Awurooppaatti yeroo dhiyeessu Iraan ofitti amanamummaa haaraan nuti lafa keenyarraa hin sochoonu isintuu buufata keessan dhiisee baqata jechuun seenaa waraanaa ammayyaawaa bifa haaraan barreessaa jirti. Osoo addunyaan ho'iinsa gurguddaa qofa hordoftu ajajni giddugaleessa Ameerikaa viidiyoo haaraa kan iccitii waraanaa guddaa fi kasaaraa teekinooloojii Iraan agarsiisu tokkos ifa godhee jira. Haleellaa qilleensaa kanaan Ameerikaan sammuu elektirooniksii Iraan kan ta'e sirna waraanaa elektirooniksii yookaan elektiroonik warfare Cobra V8 jedhamuun daaraa gootee jirti. Wanti har'a raawwatame kun waan salphaa miti. Akka xiinxalliin odeeffannoo ifaam OSNT agarsiisutti haleellaan kun kan raawwatame naannoo Khuzistaan dhiyaa magaalaa qarqara galaanaa Bandar Imaan Kumeenitti argamu uffata misaayilaa lafarraa qilleensatti dhukaasuu tokko keessatti. Iddoon kun tarsiimoof baay'ee murteessaa fi qarqara kaaba galaanaa Arabaatti dhiyoo waan ta'eef sirnatti isaa Iraan keessatti iddoo olaanaa qaba. Xiinxalaan OSNT Maali jedhamuun viidiyoon ajajni giddugala Ameerikaa gadi lakkisee kanaan gadi fageenyaan qayyabachuun meeshaan gubatee sun guutummaatti sirna Cobra V8 ta'uusaa fi waraana kana durayyuu iddoo masanaam akka dhaabbatee ture saaxilee jira. Meem Cobra V8 kun maaliif barbadaa'uun isaa Iraaniif madaa ulfaataa ta'a? Cobra V8 meeshaa Iraan ofii isheetti oomishte jedhamee yoo himamellee dhugaan lafa jalaa garuu inni dhaloota teekinooloojii Raashiyaa isa beekamaa fi sodaachisaa ta'e kiraasukaaforiiti. Meeshaan kun akka qawweetti rasaasa hin dhukaasu garuu dambalii fayyadamuun raadariin xiyyaarota basaasaa fi dirooniiwwan diinaa jaamsuu fi duuchuu irratti hojjeta. Saffisaa fi qulqullina gartokkee waraanaa ammayyaawaa keessatti yoo meeshaan akkanaa jiraate xiyyaarri diinaa iddoo itti dhukaasu adda baafachuu wallaalee bitaatti gala. Dandeettiin Cobra V8 ajaa'ibaa.
Ibsi ragaaleen garaagaraam akka mul'isanitti meeshaan kun haala qilleensaa fi iddoo irratti hundaa'e fageenya kiiloomeetira 250 irratti xiyyaarota basaasaa diinaa burjaajessuu danda'a. Kanaan dura miidiyaaleen Iraan akka of tuulummaatti gabaasaa turanitti sirni kun galaana Arabaa gubbaatti xiyyaara basaasaa fi hordoffii galaanaa kan humna galaanaa Ameerikaa P-18 Poseidon jedhamu irratti dhiibbaa elektirooniksii uumuun hojii basaasaa Ameerikaa gufachiisaa ture. Ameerikaan maaliif meeshaa kana xiyyeeffannoo paaraamaa gootee rukutte? Waraana ammayyaawaa keessatti ija diinaa balleessuun mo'icha walakkaati. Xiyyaaronni dirooniiwwanii fi misaayilonni qulqullina qaban iddoo barbaadan sirriitti rukutuuf dirqama odeeffannoo raadarii qulqulluu barbaadu. Sirna akka Cobra VAT kun yeroo jiraatu odeeffannoon kun ni jeeqama addaan cita. Kanaafuu Ameerikaan meeshaa kana barbadeessuun ishee xiyyaarota ishee fi misaayilota isheetiif daandii samii bal'aa fi qulqulluu saaquufi. Walumaa galatti haleellaan kun dhugaa lamaan addunyaatti agarsiisee jira. Tokkoffaan waraanni amma deemaa jiru kun waraana teeknooloojii haalaan xaxamaa ta'edha. Ameerikaan qabeenya elektirooniksii Iraan qullaambisuuf duulaa jirti. Lammaffaan Iraanii fi Raashiyaan ifatti waliin gargaarree yoo jedhanillee wal fakkaachuun Cobra VAT fi Kiraasuu Kaafoor iccitii walteensaa teeknooloojii waraanaa biyyoota lamaanii dirreetti saaxilee jira. Iraan irraa gaachanaa elektirooniksii ishee isa cimaa dhabdee jirti. Ameerikaan ammoo ija jaamsituu kana balleessitee lola itti aanuuf haala mijeessitee jirti. Waraanni kun amma ifaa fi dukkanaa dambalii fi dho'insa gidduutti haala hawwataa fi sodaachisaa ta'een itti fufee jira. Wiirtuun ajajaa waraanaa Katamaa Lambiyaa atattamaan akeekkachiisa kenneen yoo faayinaansii keenya tuqxan bu'uuraalee dinagdee fi baankiiwwan Ameerikaa fi Israa'el naannicha keessa jiran hundi ibidda keenya jalaa hin baan jedhee ture. Sanbata irraa waadaan sun qilleensa tarsaasee dhugaatii. Dirooniiwwan Iraan samii keessaa gadi bu'uun dameewwan baankii Ameerikaa isa guddichaa fi beekamaa City Bank kanneen Dubaay fi Baariin keessa jiran irratti bakka karoorfamanii jiru. Haleellaan kun gamoo dhagaa rukutuu qofa osoo hin taane onnee investorotaa fi daldaltoota dhiyaam haleelee jira. Sodaa fi dhiphinni magaalaa Dubaay ishee wiirtuu daldalaa addunyaa taatee dhuunfatee jira. Dhaabbileen maallaqaa gurguddoon addunyaa ija dhiphinaatiin gara samii ilaalaa jiru. Baankiin Ameerikaa City Group fi baankiin Britain Standard Chartered warri addunyaa maallaqaan sochoosan hariyaa tattamaa hojjettoota isaaniitiif ergan waajjira gadi lakkisaa dafaatii baam amma eegalee manuma keessan teessanii hojjettu. Wiirtuun maallaqaa Dubaay fi naannoon Uudmiishaam warri kanaan dura namaan guutamanii fi bashannanarra turan har'a akkuma magaalaa duutuum onanii hafan. Baankonni kunniin lubbuu hojjettoota isaanii oolchuuf olii fi gadi fiigaa jiru. Dambaliin sodaan kun Dubaay fi Baariin qofatti hin dhaabbanne. Qatar keessatti baankiin guddichi HSBC dameewwan isaa hunda cufuusaa maamiltoota isaatiif beeksisee jira. Kun kan agarsiisu Iraan zoonii nageenyaa jedhamu naannicha keessaa guutummaatti hambisee jirti. Biyyi yookaan dhaabbanni kamiyyuu kan Ameerikaa fi Israa'el wajjin hidhata qabu qarqara galaanaa kanarraa nagaan taa'uu hin danda'u. Daldaltoonni fi hojjettoonni dhaabbilee alaa warri kanaan dura ba'aa giddu galeessaa akka iddoo jireenyaa qananiitti ilaalan amma kutaa mana isaanii keessatti cufamanii sagalee saayirenii fi dho'insaa dhaggeeffachaa jiru. Daandiin qilleensaa jeeqamee jira. Xiyyaaronni balali'uu dhiisanii jiru. Iraan ergaa ishee hojiin dabarsitee jirti. Waraanni kun lafa Iraan qofatti hin dhaabbatu. Yoo nuti gobanne dinagdeen keessanis waliin gubata. Walumaa galatti Iraan madaallii waraanaa kanaa karaa dinqisiisaa fi hawwataa ta'een babal'istee Ameerikaan xiyyaaraa fi dooniidhaan Iraanin jilbeenfachiisuuf yeroo yaaltu Iraan ammoo sirna faayinaansii Ameerikaa isa naannichaa daaraa gochuun diina ishee laamsheessaa jirti. Dirooniin Iraan Shahid 136 jedhamtu sirna ittisaa qilleensaa addunyaarraa cimaa fi qaalii ta'e kan akka paatiriyoota Ameerikaa dhibbinamaa keessa galchitee jirti. Meeshaan xiqqaa kun akkamittiin gaachana sibiilaa diinaa uruu dandeessee gaaffii jedhuuf intalli waraanaa deebii baay'ee xaxamaa fi dinqisiisaa ta'e lafa kaa'e. Maaliif sirna ittisaa ammayyaawaa diroonii kana kuffisuu dadhabe? Deebiin isaa teeknooloojii fi tooftaa dirooniin kun itti fayyadamtu keessa jira. Tokkoffaan Shahid 136 qaamaan xiqqoo fi ulfaatina salphaa waan qabduuf raadariiwwan gurguddoo warri xiyyaara waraanaa ammayyaawaa fi misaayila baalastikii qabachuuf ijaaraman ishee arguuf ni rakkatu. Lammaffaan dirooniin kun baay'ee lafatti gadi jettee gaarreenii fi tulluuwwan dachee akka da'oo yookaan gaachanaatti fayyadamtee waan barreessuuf sirni ittisaa carraan ishee arguuf qabu baay'ee dhiphaadha. Saffisni ishee suuta ta'uun isaallee raadariiwwan wantoota saffisoo qofa hordofuu irratti xiyyeeffatan akka ishee tuffatan yookaan adda baasuu dadhaban taasisa. Wanti caalaatti diina maraachisu garuu tooftaa waraanaa Iraanitti fayyadamtudha.
Iraan diroonii kana tokko osoo hin taane tuuta qanniisaa fakkeessitee yeroo tokkotti digdamoota yookaan dhibbaan samiirra roobsiti. Kaayyoon isaa sirna ittisaa qilleensa diinaa hojii baay'isuu fi amma kuufama meeshaa isaa fixatutti sammuu xaxuudha. Gama dinagdeetiin yeroo ilaalamu ammoo lola kana keessatti kasaaraan inni guddaan kan diinaati. Dirooniin gatiin ishee doolaara kuma muraasa qofatee kuffisuuf Ameerikaa fi Israa'el misaayila Paatriyootii kan gatiin isaa doolaara miliyoona 2 ol baasu dhukaasuuf dirqamu. Herregni kun lola yeroo dheeraa keessatti kasaaraa dinagdee cimaa fi kuufama misaayilaa fixachuuf waan fiduuf sirna amma jiruun loluun waraana kasaaraa ta'a. Walumaa galatti Shahid 136 waraana ammayyaawaa keessatti madaalli teekinooloojii fi dinagdee guutummaatti jijjiirtee jirti. Misaayilonni qaaleef gurguddoon furmaata waaraa ta'uu waan dadhabaniif addunyaan diroonii kana dhaabuuf meeshaa leezeriif abjootaa jirti. Garuu hangam teekinooloojiin ifaa kun guutummaatti bilchaatutti simbirroonni dukkanaa Iraan kunneen samii diinaa irratti sodaa fi dhiphina uumuun akkasumas lafee dugdaa dinagdee waraanaa dhiyaam caccabsuun isaanii itti uufam. Qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinam. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.